Wayyoo wayyoo na yaadattu rabbi sodaadhu na yaadattu. Si yaadanne haadha ko. Essay viidiyoo sii banaayyee. Asumaanuu dhiifama si gaafadha. Maaliif dhiifama na gaafatta? Waa'ee masii koo warra gaxaan ture naaf itti 2020. Wayni ta'e astaawushishaallee. أهلا وسهلا خرج رينيا خينا ديفا. أهلا وسهلا. Jirra yaa bareeddu teenna. Manguddoo meemii tawaggaa sadi dura akkasitti kana wal goona sanii miti. Haraan dulloomne akkasuma jirta. Anjiin dulloomta. Nifati dulloomta. Nageenya siif haa ta'u. Jira gadata rabbi alhamdulillah. Ani jechuun har'as ta'e borus ta'e ani masii har'as hin taane masii kaleessatiin jaalladha. Dhugaa waaqayyoo ani arrabaa fi miti masii ani miti. Iddoo poostii keessattuu iyyuu ani arraba badaasii barreessin beeku galata waaqayyoo maaliif ka arraa keessoo hin taane kan kaleessaa yaadadha. Masii Aishaa immoo osoo hin taane masii duraan yaadadha jechuudha. Piliis ijoolleen azala deemtanii arrabsitanii hamma danda'ameeni yoo waaqayyoo kadhattaniif wayyoo. Namni kamuu dogongora namni kamuu kan hin dogongorre hin jiru arrabaan taane hin barreessinaa fi hin arrabsinaa. Maal dogongoree haadha ko? Maal dogongoree lubbu? Amantaan kana masiiti jedhee Kiristoos. Amantaa hordofee mirga qabu masii. In dandeechu masii dhugaa Kiristoosan dhugaa si joosi argummaan na qaba amantee amanuu baattee waaqayyo kanatu beekan nama jechuudha kan garaa namaas beeku. Ani waaqayyummaan na qaba yommuu maqaa kee kaasanuutu bakka waan hin beeku ma fakkata hin beeku hundaafuu hin arrabsinaa jechuun barbaade ijoolleen azala jirtanii. Kan arraa namni kamuyyuu ulataa kaleessa sayyaadadha. Waan nama oole namni kan kaleessa sayyaadadha kanarraati miti. Narrabsina bu'aan qabu arrabni bu'aan qabu. Immooyyuu warri kuuwwan illee immooyyuu maal jettanii sababa godhattanii yoo isheen akkas jettee akkas hin jeena. Naa isin jechuun barbaade masii jiraadhu waan deemteef hubadhu atillee dubbachaa jirtatuyyuu nan baradha taa'ee jalqabachaa jirta. Waaqayyo irratti si jabeessu amantaa isa dhugaa immooyyuu isa kan karaa namaa ibsu waan ta'eef waaqayyo gooftaan immooyyuu karaa ofiitti si deeffata abdiin qaba immooyyuu shuur ta'ee ta'u Gabriel irraa abdiin qaba yoomillee jechuudha. Yoomillee dhugaa Kiristoos na jabaadhu ishee. Wii masii isi saruu kuwa si dubbisee waan hin taane sinaasofsiisu saruu kiyya isi hundumaaf hamma hin danda'an dadhabduudha hamma dadhabduuti yaan immooyyuu. Amshir waaqayyo sabbeeka hundumaafu jabaadhu. Hin arrabsinaa piliis ijoollee ishee koomentii kiyya arguu dadhabde zara yeroo harka na dhukkube barreessee isa waan hin taane barreessinaa. Na arrabsan maal haadhoota maal irraa hanqisan namoonni isaan hanqisan maaltu jira viidiyoo hojjetanii na arrabsan. Hin arrabsinaa ijoolleen ta'e. Mini kan subbinyaadha. Maal irraa hir'isanii meena? Dhugaa Kiristoos hin arrabsinaa ijoollee hin arrabsinaa bu'aan qabu miti ina naane kuwwan osoo hin taane sistariin xiyya takka illee yeroo tokko. Koomentiin taane barreessinaan haqii daldatti koomentii san jee maaliif ani sin jaaladha kan kaleessa keetii jaaladha kanarraa rakkoon qabu. Immoo maaliif takka jira maaliif jetta sun hundi keenya dubartii kan taane akkuma masii kana qabna dhiiras ka ta'e immoo dhiirris ka isa san qaba warri dhiiraa haa jedhu malee warri shamarranii isaa waan akkanaa isaa piliis. Akkuma jara kuuwwaniin godhina rabbi ani jara kuuwwaniin argeen malee ani warra kiristaanaa argeen beeku wanta akkanaa wanna haasamu geen Isaayii abbaa waan itti fakkaatetti deemaa. Saloote godha hamma dandeechaniin saloote godha isa baqa barreessinaaf waan hin taane ani galata isaati agarra garuu waan takka barreessee hin beeku galatoomas nagaarra bulii halkan galatoomaa galatoo yaadoo namni akka keetii yaada gaarii qabu nuuf haa baay'atu warra arrabaatis rabbi haa kennuufi siin jedha galatoomii guddaa. Gaada hundumaafuu isaa waaqayyo gooftaan immooyyuu hunda keenyaafuu qalbii nuuf haa kennu. Ganama nu bareeches galgalas nu busheessif masiin teenya akkuma duraan bareeddutti jirti. Yaa waaqayyo sumatu kan mallee. Amma ndoo baay'ee bareede kan kana caala bareechite immoo. Amma bareede haadhoo ko. Aizosh jabaadhu shimasi jabaadhu anuusi argu immaan na qaba dhugaa Kiristoos waan malleen beeku rabbiin dhugaa. Bakka shillimaata kanaaf fooloo deebisee jira fireendi koo taate taa'uu qabdaati bakka amala gaarii qabda waan taateef bakka.
jabaadhu Saaruko jabaadhu. Ayyeesh. Nagaarra bulaa uummanni azalaallee isaa nagaarra bulaa hundi keessan iyyuu. Nagaan nu gudishaadha. Warri waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri nagaa fattan jirtu warri amma haaraa dhuftan. Nagaa keessanii fayyaadhaami. Jirtu miti kan nyaattan dhadhaa. Alaamanni nagaa. Mana bira wanti hunduu nagaadha. Maal jettee Allah? Warri galu eenyu gashuu jiru? Geestiin maal cufame? Maaltu cufe geestii? Geestiin farabaati. Oi hawwii tana eenyu hawwii galchi nan jaaran kootu mee hawwii lakkoofsa akka barreessi eenyu dhaati giftitiya. Hawwii dhabuun manni sagalee ta'aa jira. Hawwiin tamisa? Naaw anuun beekne wallahi. Hawwii koor lakkoofsa akka barreessi. Hawwiin jedhee hawwii maqaa jedhuun jedhee baran. Assalaamu alaikum jechuun nagaadha nagaa rabbiiti. Eenyuun isa? Eenyu wal harkistanii jiru? Masiyye. Aisha. Way. Anti Rich. Gini እያደረግሽ ነው? Habibti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Wayyo na yaadattu rabbi sodaadhu na yaadattu. Ansi yaadanne yaadoko. Essay viidiyoo sii banaayyee. Asumaanuu dhiifama si gaafadha. Maal dhiifama na gaafatta? Waa'ee masiikoo warra gaxaan turre naafeeti 2020. ወይኔ ታይታ ያስታውሽሻለሁ። ለምንድን አንቺ ያምሻ ለምንድን የምታወርጃት? አንቺ የተመጣሽ ያኔ አናሜቲ ከወጣሽ ሲያደርደ ጅራ አንቺ ሪያት የቱ ገደሽ ይደርባ ጀራ ሲያደርቡ ካጠበይ ሲያደርቡትን ጆዳን እንተላ ምን ሆነሽ ነው አንቺ የምታወርጃ ልጅታን? ይቅርታ ልጠይቅሽ እያለች አንቺ ተወርውያታለሽ። እናቴ አንቺ ግቢ ልጅ እንደው ጤነኛ አይደለችም ወላሂ። ስርዓት ያዢ ወላ ሲያባራ ተገነቡስ ተሰን ኦፍማስ ገሽ ደፍማስ ሪያትያ አባራ ረቢ ብራ ቆደን ቀቡ ኢሲን ቀለድሽኒ ያ ሐቢብቲ አከሚ ነገ ያፈያና ጅርታ ነገ አልሐምዱሊላህ ጅርታት ያሹ ከሚ ፈያኬዳ أهلا وسهلا خرج رينيا خي نظيفة أهلا وسهلا جرى يا بريدو تينا من قدومي مي توقع سدي دورا كستي كان والقونا سني متي أران دلوم نكسما جرتا انجين دلوم تاني فاتن دلوم نبر ما بناتش أولي بتديها شيكا بانا قرطولا تينين ديما قالوا رياتي هذا كفكاتا بيتي زينب هذا ما كان شو والله يفيدني ولا أكمل نقوم قدام عفونا لله هركا خياس خني ما عفونا بالإنجلنا هركا قويكا أكون هركا بتاعتي قويكا هركا مرقاتني أسخن براكي يبتكاتي جرون جريني مال فكات إبادان عافيان باية بريدة والله لسنا مجدان خوتو برمسان si barsiisaatiin jiru amma waraanarra gurguddaati si barsiisu jira saa akkana. Barachaatuma jira ijoollee waliin. Miin. Kinoo abdii barachaa jira. Abdii boruwan jedhu kan. Hayyee rabbi siif haa laaffisu waa hunda rabbi qallaaluma siif haa godhu habibtiti inshaa Allah bi'iznillah. Ishii. Amiin maamee amiin inni naat. Dammoo maqaa caaluu fudhattee maqaa bareedaa mashaallah. Seenaa Aishaa garuun beeku barbaayizawee maqaa baadhee deema malee. Gana barattaa izosh. Isheen naat chigiriilla inshaa Allah. Abshira yee masiitiya Aishaa tiyya
Rabbi sitti haa tolchu. Rakkoon qabu sallee haa nama bal'isu. Akka ati yaaddee holitti Rabbi siif haa ta'u. Afuu inaanillaa. mee du'a naa godhi mee. Xilaan diinni natti baay'ate bara kana. bara kana diinni natti baay'ate. Margi lafaallee naa loluutti qaba beektami. Ati ol deemuu kee maaliin beeyta? Gahoggasii jalaa diinni wacisii galee. Gubbarra ol bahuu kee wanni beeytuun si jala wanni cancaacu gisee jiraatte. Ati ilaal darajaan ta'e ol kaatee jirti. Tana quba qabaadhu. Sirriidha. Sigalee immoo jabaadhu warri si jala hoo jaan akka tiitichaa hedduudha ammaan tana. Ati ilaal hosh jechaa nama bira kuti. Tiiticha akkasuma godhan bara. Sirriidhaan immoo. Yaa akkas godhii rabbi si haa cimsuu. Duraan jabduudha. Kana siifin himu jabaadhu ganaa darajaan ta'e ol kaati inshaallah biiznillah habibti tiyya. Amiin amiin maama eegalatu inshaallah. Eshi ayyee bakka jiraadhu sirraa hin deema amma eshi. Bakka eshi maama itoo galatoomshi. Nagayaan ture salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh innat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. እንዴት ነሽ መሲ? አይሻ አለው ችግር የለም። ማነኝ እኔ? ማነኝ ማለት እኔ ማነኝ? እኔ በምን አውቃለሁ? ኢብራሂም አይደል የሚባለው ስም? አላውቅም። እኔ ወንድም ያላወቅኩ እኔ ማነኝ? ደስ ይላል። ሄሎ ኔትወርክ ያዘኝ። አንዴ መጣው። እሺ ድምጽ አስቀምጬ ልምጣ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درت كم فيلا؟ الحمد لله نجاح. اوكي استاذ ابراهيم ديبسا ان شاء الله. ما لدا جرت ما لدا دبچا جرت. አይ ኦማራ ደበቻ እንጀሩ ነው ያው ጠበቻት መጀራ ኦማሳ እንጀሩ በገጀራተኒ ማሻአላ አሻ በረቹ ጅርታ ማሻአላ በረቻ ጅርታ ነው በረቻ ጅርታ ሰገለን ጉጅሩጅ ሰገለን ጉጅሩ አብዲ ሰገለን ምትነጋ خير ان شاء الله وري جلا سغلين كنجرو جو سغلين के दुबच्चन जरा ना फकात नीतोर के सीती मा नीतोर के आई खिय जरा खाई सीत इंजरे ओ सरी तो ले बरे तो ओके वर के रसाना मेरा हिसाबा इंशाल्लाह मुझे जवे साफ मकबादी सॉफ्टी स्निफ खनिना तो ले ओ सवाना कचरा सॉफ्टी टीम भी तंफाल अब दयो जराते सॉफ्टी इजरा सॉफ्टी नबीरा गुतोदा Sooftii sin gargaaruu dandeenya beektaa lakkoofti. Miira keessaa baasuma garaan si waadamuuf qaqqabaachuu barbaade. Warra sooftii barbaadan sooftii na bira guutuudha. Daarzanan jechuudha. Kanaaf isin gargaaruu hin danda'a. Keessaan na dubbisa warra sooftii barbaadan. Amma osuma garaan isin jajjabeessuudha. Osuma garaan isin waadamu osuma garaan isin gubatuudhaaf qaqqaba. Arrabsoo dhiisaa jechuu barbaade. Warra arrabsuun baana baasoo. warri arrabsu osuma beekee garaa isaanii gubatee waan jiruuf jecha arrabsu
wanni itti baafatu yoo jiraate aarii isaadhaa wanni itti baafatu yoo jiraate arrabaan baafata jechuudha. Yoo arrabsee baafate malee irraan deebi'u aariin isaa sun kanaaf arrabsoo dhiisaa jechuudha barbaadan inshaallah. Warree arrabsoo amantaa arrabsitan akkasuma ashaa deemtanii arrabsitanii dhiisaa jechuudha barbaadan ifuma jajjabeessaa bishaan irra dhugaafa. Azuma isin didduu bishaan irra gad dhugaate jiraadha hanga jiraatanitti jechuudha. Akkasi. Silaama namni beekumsaan nama wajjin haasawaa marii waan kana dubbata jennaan nama arrabsu maaltu fide? Jala deemtanii arrabsitanii amantaa nama arrabsitanii amantaa nama xiqqeessuu amantaa nama salphisuu maaltu fide? Tole. Kanaaf ofuma jajjabeessaa jechuudha. Bishaan firiija keessaa fa'aa kayyadhaati dhugaa irratti bishaan. Garaacha keessan keessin oowweessu naasin qabbanaa'u. Akkasi Aashaa sagalee koo dhageessaa yeroo iddoo Aashaa niitoorkisiitti jeeqa. Yaa salaam. Okey warra jalaatti lallabadheen deema warruma keenya warra soddaa jechuudha. Ana fa'aa arrabsaa baasuu ana fa'aa amma yoo arrabsitanii arrabni keessan amma walitti naqabamee akka na furdisu jira. Na arrabsaa. Tolong na arraban. Sagaleen kau jiru jo. Halo, አይሰማም? አብዲ እንጆንጅሯን Raanin jiru qoy guys. Abdi. Ni jirta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni jirta. Ati anaaf dubbatu naaf hin mijaa'iniin callisee bari ustaaza shabakaa wanti godhe. Niin dhufa deeqaa muraasa wal. Dubbadhaa nama ol galchaa maa callistan iddee. Uummata taaftaaf godhaa gaas kanaaf neetworkiin xiqqisha qaqqabaa baru. Turkii malte yaa'ee goosni maaltu nama gad darbaa jiru? Taaf godhame. Cimee lubbuu. Eenyudhaati? Warra dhiifama gaafadha jettan dhiifama isinii godhee jiraan rabbiif jecha.
Dhiifama isinii godhee jira baay'ee hin dhiphatinaa baay'ee hunduma keessaniifu. Yaa hunduma keenyatu wal qoraa ture duraan waan ta'eef rakkoo hin qabu. Okay. Si wayyee. Du'aa itti godhu siifu itti godhaatuma jira bareeddu. Mudii qabattee duute sitti nafni hanga keettamaadha. Itti ergeefii jira bari hin galle maree. Itti ergee tureen. Ani isa manarra faabboon hirriba qorrafa. Ustaasni ergeefii ture bar. Yidoo koo cufadhee rafumoo akka hin barsiistanii? Abdii hin barsiistu? Yaani quraana hin xumurre akkam jettee akkana jetta dhugaa rabbi. Ustaaza waliin jechuu kiyya barsi qofa hin jennaan. Ganaadha. Ganaadhaati. Siin jedhu akkas. Haaya uummanni kun yaaboo maaliif akkas jettaati ati baradhu dura. Kootu si barsiisnaatu miskii nama komantii nama. Anummaa hin bargiseen as gubbaa dhufee waan hin dubbadha jee uummatuma kanaan ajaa'ibaa barru. Ani immoo barachaa jiranillee barattuudha miiree gizee isaan barsanallee waa tokko irraa baradha chigiriilla. Har'aan tana kitaaba kanalaa kitaaba tan mee na agarsiisa kitaabni kun maali uummata kanaan gaafachuu deemaa na guddisime. Kitaaba kana namni tokko akkanatti kararra natti kenne maal jaa gurguramuun isaatilleen dhoorgaadha jaa maali kitaabni kun jeetiin gaafadhe. Iski qoy kakuu haaraa afaan Oromoo. Kakuu moofatu jira yaa maxaafa keessa. Osoo dubbisanii wallaahi jecha hin taane hin jaan garuu asirratti bakka gizeenii fi jechuudha barsiisu wanta isaa yeroo bakka wanta godhu akkana hin ta'ina baay'ee dubbiseetiin maaliif hin dubbisne garuu hanga namaa arrabsanii yaada nama amma wangeela Maatiyoos boqonnaa akkanaati irratti waan akkasii wangeela Maarqoos irratti illee Luuqaas irrattis Yohaannis irrattis hunda jechuun yoo dhaloonni duraanis wal shawwade dhaloonni ammaa kun maaliif kitaaba fuudhee hin dubbisne hanga jecha namaati irratti dhiyeessi. Jecha namaa tokko namnummaan tokko yeroo ammaa kana keessatti aappii seentee deeffadhu appilikeeshinaanillee waan barbaadde buustee dubbisuu dandeetta. Sarchi gootee waan barbaadde dubbiste gaafiin tokko har'a nama gaafachuudhaaf ati mataa kee dandeettii qabaannaan dubbisuu dandeenyaan quraana irraa taatu kitaaba wangeela irraa taatu abbaa barbaadde rakkisuu hin qabdu. Garuu jecha namaan hin jina matsaafni keessanillee nama arrabsaan jiru nuti nama arrabsin. Taata inumaa waan afaan bakka waan hin taane nabiyyee rabbiiti irratti jechaa jirtan. Kanarra maaltu irraa naa galeen wanni isin asii dubbattan uummanni as jala yaatan kun hundi takka waa takka hin beektan. Wallaahi namni beekumsa qabu namni ofitti amantummaa qabu tokko jecha takka dubbatee namaan arrabsu. Dhugaa isinitti himu. Kanaaf jechi namaa waa takka nama godhu isirrallee homaan buustanii mee dubbisaa kitaabuma keessan. Quraana hudhiisi quraana harkaan huntu kenna matsaafuma keessan kana dubbisime qaqqabi achi garagalchii dubbisi gaafsan immoo barsiistuu taatee as garagaltee atiiyyuu rakkoo jiru sanni hubatta amantaan dhugaa kamii inni rabbi biraa ergame kamii ni agarta inna diina indallaahi al-islaam garuu nuti gisee waan akkanaa kana dubbannu yookaan waan akkanaa sonu amantaa keenya caalchisuu yookaan amantaa keenya san faarsuu osoo hin taane ragaa wajjin amantaa ragaa qabdu. Amantaa qoqqoodamiinsi isii wanni isii hundi amma nuti fakkeenyaaf rabbitti ni amannaa rabbiin tokkicha tooxiida jennee qabna. Suni maali bayaana qaba qoodama qaba. Toohida rububiyyaa, toohida uluhiyyaa fi toohida asmaa wa sifaati. Kanatti amanna nuti. Amma isin waa'ee kana itti gorsuun nama asseenitti haasa'ama. Kun amma Aayishaadhaaf toohinni bakka sadiitti qoodama. Toohida rububiyyaa, toohida uluhiyyaati fi toohida asmaa wa sifaati. Rububiyyaa jechuun maali? Kana kaafirri illee ni amana. Namnummaan kamuu Yahudaa fi Nasaaraanis
فهو الإيمان بالله سبحانه خالق لكل شيء والمتصرف في كله لا شريك له في ذلك سمي النتومي ربي أين يسيديس هل كان أين يديسيس الله ربي تبريس سيجوكان توحيدني ألوهيامو معبود بحقه لا شريك له في ذلك وان قبر مكيست واني تك كيست انقط توفتي ما لا إله إلا الله يجو فإنه لا معبود حقا إلا الله ربي ملي حقا قبر ماني والله عرفي تايد هذا وقتها تيسم كان صدف هذا ما لجنة توحيد أسماء والصفات صفافي مكا ربي كان دبتو يجو فهو إيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم وان قرآن كيست حديث الرا قرآن الرا رقوانكم قرآن كيس جرا قرآن كان جاء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير جاء جي قرآن نمتك قرآن الرا سنجنان وان قرآن الرا دفسان أكمين دفسان تتجامنوا تمثيل غوني تعطيل غوني بلسني دبمسيسني اتفاكيسو داملت كان واني أما جولين نمني انتو بچو قبو وانا كان الرب صوفي جيتشوتا انتاني وانا ضد هاسون فايدة كينكابو اسين اللي فكينيا فور مسين يوكا عايشان اتشي دفتف ارثوذكسي رايلي واني راتي تكنجرو مال غوتاني اكا بقى مالي فكنا غراني سنغوباتا مالي فغوباتا وفي مويو اسين غافني امانتان كان باتي جدا اشي امانتان كان با ارغتي اسين اسيتي فدت ايسا غاجلاي نفتني امانتان كان باتي جيتشا إذا يصير نفط لايفي بنتني وهن إنتاني كم يسجل بريسيتا كان أمانتان كان بايجو إرجع كان بات يصير فلت بات أجي بات يجرت سنرة يصير اللين ديسا جلافا جل ديم تانين الرب سناتي وهن إنتاني فمال بوتني ورد دولتن كوني سرت تجرجلا وما تيرا أفان كيدن جتو سرت ديبيا كنا فوانا كسيتي باقي جراني سننجوبتني باقي اللين چنكتنا جلافا ديسا akkuma isin dhiistee isinuu jibbitee isin dhiisteemi jibbaa dhiisaa isinillee maal gootanii jala yaatan gisee isin laayifii manattillee parsantiin 80 ol ijoollema ortodoksiitii fi kiristaanaati. Naa wanni kanaa isinirraa eegamu afaaniin immoo nuti uummata jaalalaati nama narrabsinu uummata hammataadha naamin jettan garuu gochi isin afaan keessanii bahu jecha keessanii waliin madaalu. Sirriitti gadi qabaatiif laala. Ganni naaf ortodoksii taadhaa yoo lubbuun keessa marti na arrabsaatiin lubbuu kiyya maarta tu sitti nafni maaloo giiftiiti yoo maaloo ana arrabsitanii arrabaan maaree gara lubbuu fayyina lubbuu kiyyaatti na deebistamme gariin naat. Aboo cinqillaat arrabaan na deebistaaree tayyib yoo naaf marramte. Isime haadhoto maafi faayidaa laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah qabe maannoo wanti quxuree xaafoo Yesuus saggutoo na ያለው እንዴ ዛሬ ነሽ ያየ ገራገሩ ቪዲዮ ጭፈዴ ሲንገሽሙ አከመ ዱጋ ረቢ ታው ደደባን ጅራኔ ደለጋራ ነው ለዋን ጤፍ መቀመጥ አልችልም። እኔ ላይቭ ላይ ረጅም ሰዓት መቀመጥ አልወድም። ባይዘው እንጃለጡ ሰዓት ይዴራ ላይቭ ተፈጥሮ ነው። ወርት ሰዓት ይደም የሙርጌ የሚጠበቻ ወደ ኩኑ ማራ ሁሉን ሳን ልኩቡ ወላሂ እስኪ ስንት ደቂቃ ሆነኝ ከገባው ሰዓት ተቆጣው ደፈን ወላሂ ሰዓት ተቆጉት ፈርገንገለ አሽያ namichi kamini kan dabarsaa jiru ijoo namicha wayituun qabu warrafataa gadi isa warahmatullahi wabarakatuh ani dhiiraa jedheen dhufe isinitti fakkaate moo amantaa kiristaanaa amantaa islaamatti dhugaa rabbii afaan qabadhaa walalloo gomadhaa gadi waranyochu maal kiristaana keessa dhiirri hin jiru moo ofin arrabsinaa dhugaa rabbii akka waan isin keessa dhiirri hin jirree tokko Umar wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kam naga Naga kod alhamdulillah kamati. Alhamdulillah naga dalaga nakam. Dalaga baay'ee bareeda. Naga kedha.
Alhamdulillah nagaa kiyyaan ni guddaan nagaa ta'uudha beektaa. Maal jettee? Inni guddaan nagaa ta'uudhaan jedhee maaliif seete? Yaa dhugaadhaan Gaafa yaadaaf qalbiin nagaa ta'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum Ati salaam. ammatti Asia amma itti darbatamuu danda'a. difama shinjechu Muka fulsene ta'e qabutti difama umariin ba difama si gaafachuu fulsene kanaan dura hedduu si arrabsaa ture hedduu waan hin taane siin jedhaa ture rabbi jedhiitti difama naa godhe obboleettiti. Ayyee buleessa koon leen beekne garuu dhiifama sii godhee jira. Rakkoon qabu. Galchuun amma osoo hin ta'in yeroo ammaa osoo hin ta'in yeroo awwaalaasanii hedduu komantiidhaan illee jechootaan illee hedduu dabree ture waanuma tokko tokkotti rabbi jedhiitti naa dhiisi kanuma si gaafachuu fulseen kanaan dura illee mana kee seenuu hedduu yaalii godhee ture dhiifama manaa gootuu fi beeytee waan kanaan dura dubbataa bahee rabbiin namarratti katabaa malaayikaan bitaa mirgaa jiran waan dalaynuu irratti waan hojjennu irratti kakeerii fi kasarri namarratti katabaniin beeytaa kana waan ta'eef dhiifama naa godhuu keetiif hedduu si galatoomfadhaa galatoomuu ulfaadhu hin jedha obboleettiitii akaakiraa. Ayyee tirleen galatoomii haadhu rakkoon qabu shi. Yaa wal mana qoraabbaane waan ta'eef rakkoon qabu dhiifamayyuu na gaafatuun siraan eegamu kanatu zeena amantaa biraa keessa jiru naan rabsitee jirilla. Ayyee ulfaadhu. Nagaa ambulaas. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Umar itti fufi dhugaa rabbiin illee noo dakmoonyaal. An saat dheeraan ta'an jirta. Dadhabdee jirta. Wallahi sa'aatii dheeraan sa'aatii tokko guutuudhaaf an ergan seene garuu kana dhiphisaa jiru. Warra sirra taa'u garuu isaan hin dadhabsu dhugaa rabbii laa ilaaha illallah. Kastaan dalagaa turte taanaan immoo rakkoo qabda boqonnaa si barbaachisa beekte. Astaghfirullah. Wanti wayi dubbiseen gorte wallahi. Hojii manaa sii kenna. Ani mana dalagaa jira guys. Waan akkasii dhugaa rabbii ara ummata baalagee wayini ummata siddii kana wallahi la ilaha illallah. Bakka dalagaan jira. Waa'ee nama bilisite malee namni koo tilmaamuun kun ulfaataa namuma tilmaamuun hin danda'amu beektaa miti. Jaarsa kee waan jaarsa wayii na heerumsiistanii isintu na heerumsiise moo sargii koo argitanii jirtan moo maalodha jaarsa minaamin ilaaluun deemas yaasqaalu. Itti qabamuu qabda kanatti immoo waan akkasitti qabamuu qabdu. Eenyutti na heerumsiisarree jaarsa kannaan jedhan. Namni kasaayyuu beekee hin jiraatu beeke kakee jiraachuu dhiisiti. Kakeetti seenee immoo keellee sii qajeelchuu dhiisiti. Kasaallee akka itti qajeelchu wallaaleera beeke. Yaa dhugaa. Dursa kee akkamii kee kun akkamiin qajeelaa jira jedheemme gaaffii deebii hin qabnedha kun isaa. Teetun akkamii tiyyanii qajeelchita rakkoon qabu teetun akkamiin qajeelte jirti dhimme. Deebisa samtaachuu. Ayyeenan deebisa. Tan namaa soroorsuu ni dandeenya beektaa. Namatti quba qabuun salphaadha. Washanan kana keessa innaa takka namatti qabnu afurnutti as deebi'e beekte lama sunnaa namatti qajeelu sadii as nutti deebi'e. Dursa keenya laaluu qabna. Ofirra dhaabannee eessan jiraan maal keessan jiraan garaman jira. Namatti dura quba qabuun duratti of ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Innumtuu immoo qulqulluun rabbi tokkicha. Namni qulqulluun hin jiru duniyaa kanarra beeke. Inni tokko barbaade haasa'uu danda'a. Akka barbaade dubbachuu danda'a. Garuu dubbateef qulqulluu miti namni sun. Dubbachuu dhiiseef immoo qulqulluu miti jedhama. Kanaaf waan tokkos itti dhagahamuu qabu jechuudha. Baay'ee kan isaa sitti maa jiraachuu danda'a taa'ame namni tokko waan tokko yeroo siin jedhu
akka waan kan isaa sitti maa jirutti ilaali baay'ee. Keetiidha kun jedheen. Istirii isaati waan ta'eef kee waan tokko siif kakee kan beeku siif rabbi qofa beeka. Sin lamman gidduutti namni beeku hin jiru. Kanaaf anarra namni na beeku hin jiru jechuudha. Namni waa'ee koo waa barbaade jechuu danda'a, waa barbaade haasa'uu danda'a. Garuu kan na beeku anaa fi rabbi qofatuuf beeka. Akka barbaade yoo naan jedhe dantaa koo miti maaliif jechuu danda'a nama dhorkuu hin dandeessu mirga isaati. Garuu waadee haasa'uu danda'a, garuu waadee jechuudha waan danda'uuf kanatti qabamuu hin qabdu jechuudha. Waan akkasitti kolfisiitti bu'aaruu illee qabda beeke. Seegalee eenyumtuu immoo guddaan hin jiru, guddaan rabbi qofa duniyaa kanarratti. Beekaan hin jiru, beekaan rabbi tokkicha beeke. Dhugaadha. Kanaaf haga kana dadhabdee jirtanitti fakkaatee rafuu jirta. Ijji kee hin beeksisa akka dadhabee. Araasee kireellam. Wambarii kun akkas irratti ashkarakkara. Keessoodhaan namatti tola inni isa bitadha. Akkattiin tashkarakkaraa uummata kanarratti tashkarakkaraa amma kana booda. Teessoo. Baay'ee tashkarakkaru fedha. Isatu shaggaadha. Uummanni sarara isaatii dheeraa ta'a miira laayii. Kanaaf. Sooma naa bituu qabdan jechuudha. Kan gooturra bulan namni baay'isa. Naa bituu qabdan amma teessoo itti irratti tashkarakkara. Ispoonsara naa ta'uu qabdani. Siitaanoo kana teessoon guddaadha. Kana moo qabatanii baaniiti mo'annoo jedhan uummata kana. Aayishaati yaa wayyee ammayee. Warri seentanaasaa salaamu alaikum jennee jirra weelkaam. Dubbadha bunnis daffaa jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقا جرتو؟ درا الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاري والله ما شاء الله. ما جري أرثوذكسيكم ما أنا ما أعرف ساسا. الرب ما نسانيف نمجي بسيسا برزلا. Macaafni yeroo keessa turte arraba barsiisa. Macaafa keessa arraba fidammoo maal jechuudha? Laala macaafa keessallee arrabni hin jiru. Yesuustu gowwoota namaan jee isaan san jalaa fudhatanii arraba eegalanii. Jaamoota namaan jee nama arrabsaa tureemi. Gowwaa namaan jechuun arraba. Jaamaa jechuun illee arraba.